jettee abbaa mana kiyyaa yaaboo salaati jettee gorsuun jalqabdi. San booda yoo itti dallante mirga qabdi. Abbaa warraa keetitti dallanuun dhorkaadha. Yoo rabbii fi rasuulaaf jecha ta'e ammoo ni hayyamama. Garuu qaamaan itti deemuu hin dandeessu. Yoo humnaan itti deemte inninis deebisaa kan nuufi danda'a. Kun isiidhaaf faayidaan qabu. Osoo haati manaa ta'e habalaan si dhoyte itti calliftaa. Kanaafuu wanni hubatuu qabdu. Tumaan as biratti himame. Tumaa fakka isaati. Miidiyaaleen warra dhihaa ammoo tumaa tana. Akka waan fuula madeessuutti haasawaaf dhiyeessan. Haadha warraa teessan dhahaa qaama miidhaa kan jiru hadiisa keessaas hin jiru. Sababa kanaaf islaamummaan karaa jireenyaa irra gaariidha jenna. Akkamitti haadha warraa ta'e faana akka jiraatuu qabduus karaa siif kaaya. Deebisaa siif kana je'eetiin abdadha. Yoo gaafii dabalataa qabaatte gaafachuu dandeessa. Is the best way of life. It shows you how to lead life with your wives also. Hope that answers the question. If you have any counter question, you're most welcome, brother. Yes, actually 2 points. Eyyan gaaffilee lamaan qaba. Inni dura dubbii jecha darabaa jiru irratti xiyyeeffata. Darabaa jechuun suuta dhahuudha jedhama. Akka hiikaa dikshinaarii irraa hubadhetti jechi darabaa jiru jecha idrib jiru irraa dhufe. Yoo sirriitti ilaalte jechi kun karaa lamaan faayidaa irra oola. Inni tokko walaloon mana dhahe jechuuf tajaajila. Inni duraa walaloon mana dhahuu jechuudha. Hiikan lammataa ammoo yeroo 12 Quraana keessatti himameera. Second, which is used 12 times in the Quran, Strike is off, what is it? Strike off? physical action of striking. Maal mana dhahuu jette? Strike up Walaloo mana dhahuu. Walaloo mana dhahuu. Walaloo mana dhahuu dubbii fakkeessatti yookaan metaphoric. action of striking. It's used again in Surah. Inni lammataa immoo qaama dhahuudha. Jechi kun suuraa 8ffaa ayaa 12ffaa irratti ibsamee jira. Sunis rabbi malaayikotaan mataa dhahaa irraa muraa jedhee ajaje. Quba kuffaaraa irraa muraa jedhe jechi wal fakkaataadha. Jechi darabaa jedhu bakka tokkotti dhahaa salphaa jedhamee ibsame. As biratti hoo dhahaa hamaa jedhamee akkamitti ibsame? Gaafii bareedduudha. Very good. Gaafiin lammataa sahii Bukaarii mujallada 7ffaa hadiisa 715 irratti dubartiin kabajamtuun Aayishaan dubbii tana dhuguman jedha. Aayishaan hayyuu guddoodha. Waa'ee isii dubbiseen jira. Hadiisichi kana jedha. Dubartiin takka uffata magariisa uffattee gara Aayishaa dhufte. Qaama isii kan tumamee gama magariisaatti jijjiirame itti mul'isaa himannaa dhiyeeffatte. Yeroo sanitti dubartoonni yoo miidhaan isaanirra gahee wal gargaaruun aadaadha. Yoo jaarsi isaan tume walitti himatu. Wayita ergamaan rabbii dhufan Aayishaan dubartoota mu'uminaa caalaa nama rakkoo hamaa dhamdhamen argine. Laali gogaan isii uffata isii caalaa magariisa ta'eeraa jette. Gaafin kiyya kan lammataa kana. As a believing woman, look, her skin is greener than her clothes. That was my second part. Gaafii lammeessoo tana jalqaba irratti siif deebiseetiin tan jalqabaa ammoo lammaffaa irratti siif deebisa. Ayyee rakkoon qabu. Complaining to the Prophet that somebody has done. Aayishaan namni wahii dubartii